Godinaalee fi naannolee hollaa dabalatee daandii dheeraa qaxxaamuruun namoota dhufaniif giddugala yaalaa kan ta'e hospitaalli ispeeshaalaayizidii waliigalaa Shaashamannee rakkooleen tajaajila iddoo ciisichaa dhiyeessii oksijiinii fi qorannoo yaala ciisichaa furamuu akka qabu tajaajilamtoonni gaafatan. Tajaajila kanatti namni akka malee walirra ciciisaa rakkoon koovidii kun jiraachuu danda'a. Baay'ee rakkoo guddaa. Irra caalaa hospitaala kana keessatti hirrakkatan baay'ee namni garagalee naarsii haa ta'u doktora haa ta'u kutaa kaardii haa ta'u namni deddeebi'ee ilaalu. Hospitaala ispeeshaalaayizidii waliigalaa Shaashamannetti piroojeektiiwwan ijaarsa gamoo sadii komii kennaa tajaajilamtoota yeroo dheeraaf ture bu'uurarraa fura jedhamee baajata mootummaa naannoo birrii miiliyoona 400 oliin ijaaramaa jira. Piroojeektiiwwan kunneen ijaarsa gamoo siree ciisichaa 306 qabu, ijaarsa gamoo qorannoo yaala ciisichaa dhibee kamiifuu ta'uu fi ijaarsa gamoo oomisha oksijiiniitii jedhan. Hojii gaggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizidii waliigalaa Shaashamannee Dr. Tamaam Ahmad. Kutaaleen ijaarsaa gamoo yaala ciisichaa kunneen rakkoolee dhiphina siree guutummaatti fura kan jedhan Dr. Tamaam ijaarsi gamoo qorannoo yaala ciisichaa dhibee kamiyyuu ammoo dhukkubsataa wal'aansaaf gara hospitaala Xuqur Ambassaa deemuuf jedhu baasii hin mallee hanga du'aatti isa mudatu hambisaas dubbatan. Kanan dura sababa tajaajilli kun as hin jirreef ispeeshaalii kaleen dhukkubsataa yoo feel godhe yookaan hojjetuudhaaf dhukkubsattoota akka kaansarii qaban kanaan dura gara Paawuloos Xuqur Ambassaa fi hospitaalota dhuunfaatti kan deemnu erginu ta'a. Kunuun tajaajila kanneen asumatti hambisni asumatti kennuu dandeenya jechuudha. Ijaarsi gamoo oomisha oksijiinis sababa hanqina oksijiiniitiin lubbuu lammiilee miidhamaaf saaxilaman baraaruu keessatti qooda olaanaa qabaachuus eeraniiru. Baajata mootummaa naannoo birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 39 babal'inni hospitaalichaa ijaaramaa jiru tajaajila fayyaa ammayyeessuun komii kennaa tajaajila hospitaalichaa waliin wal qabatan furuu keessatti qooda olaanaa qaba kan jedhan kantiibaa taanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Ibraahim Kadir saffisaa fi qulqullinaan ijaaramaa jiraachuu isaa hordoffii fi deeggarsa gochaa jiraachuu simaniiru. Humna namaa qopheessuu wajjin wal qabatee iddoo qopheessuu wajjin wal qabatee keessattuu maateriaalii garaagaraa kan naannootti argamu biyyee dabalatee dhakaa dabalatee karaa itti argachuu danda'utti bulchiinsi magaalaa itti kaleenyaan deeggarsa godhaa jira. Dafamee yeroo kaame keessattis xumuramuu qaba akkaataan itti eegalamellee gaarii kan jedhu kana qabachuudha akka waliigalaatti. Uummata fayyaa qabu uummata fayyaan isaa eeggame itti sarratti xiyyeeffatamus darbee bakka yaalamuu qabutti fagoo odoo hin deemin asitti akka yaalamuu qabu keessattuu kenna tajaajila fayyaa wajjin wal qabatuu fi uummata bakkee itti yaalamuu qabu bakkee itti yaalamuu danda'u kaleenya isallee wajjin wal qabatee keessattuu fayyaa keessatti hammayyeessuu wajjin wal qabatee tajaajilli piroojeektiin ijaaramaa jiru kun hawaasa keenya bu'aa guddaa qaba.